bakka akkasii teessanii gaa boqqolloo guutuu isaa ilaalaa jaljeessa qalamee booyyee fe'atee qaba booyyeen erga seedhan boqqolloo kana keessa fiigaa kuukuu egaa akkuma argitanii boqqolloo babbareedduu si cabsanneerraa amma waaddannee isinitti agarsiifnaa. Nyaachuu fayya. Nguba. Akkan isinitti hin barbaachisu inni magaalaa keessatti iyyuu dhaabbatamee gurgurame baay'ee. Bakka ajaa'ibaati kun ilaa fooqii gaxariiti ilaa. Ashama harka fuunii hordoftoota fi kabajamtoota Oro vlog har'a akkuma beekamu vlogii kabiraati walitti deebinee jirra. Bultii baay'ee turtii baay'ee booda xiqqoo walirraa bannee jirra. Dhiifama nuuf godha. Nu offalchaa isiniin jecha har'a immoo vlogii ajaa'ibaa wayii vlogii si yaaddanu vlogii namni baay'ee yaadu naannoo katamaatti illee karaa irratti isinii gurguramus nummoo taatee akka inni itti eegame akka inni itti qotamee akka inni itti immoo bilcheessame akka inni taa'ame aabiin ni qabu waliin har'a vlogii ajaa'ibaa wayii isinii qabannee dhufnee jirra. Ijoolleen illee naannoo baadiyyaatti guddattan illee akkasiin yaaddoo keessan ittiin baattan akkan argetti ijoolleen irra nu hordofaa jiran ijoollee biyya alaa jiranudha. Ijoollee Saudi United Arab Emirates ijoollee biyya faffagoo jiran nu hordofaa jiru. Ijoollumti keenya galatoomaa isiniin jenna. Akkuma kana nu jajjabeessaa guddaa isin galateeffachuu barbaanna. Viidiyoo kanas illee iimoorras teelegiraamiirras waastaappiirras hooma qabdanutti sheer gottanii yoo isin nu jajjabeessitan nu deemuun dadhabnu jechaadha. Nu deemnee viidiyoo akkasii isinii waraabuun dadhabnu maaliif jajjabina keessan barbaanna. Egaa chaanala kana immoo subscribe gochuu keessan akka hin daganne isinittiin irratu viidiyoo kanas laayik gootanii akka isin gammadanii komentii babbareedaasa yoo dandeesse yoo barbaadde isin warrabsaa garuu komentii babbareedaasa namni tokko atu nafin komentii isin muka ka'an isiniin jedha nu waliin tura hamma xumuraatti. Egaa akkuma isarraa dhageessanii amma sa'aatiin kun sa'aatii boqqolloon ga'eedha. Kanaan dura boqqolloon yeroo inni qotamu yoo isinitti agarsiifnes isa inni bo'oo ga'e deemnee bo'oo isaa baasnee jalqaba viidiyoo keenyaa jechuudha. Baasnee isinitti agarsiisneerra boqqolloo qotanii amma kanaan ga'uun baay'ee cimaadha. Warri yaaddan jirtu laa warri baadiyyaa irratti guddattan akka keenyaa jechuudha. Baay'ee isaa nama yaachisa saaqaa isaa keessa. Saaqaa isaa keessa deemuun yuraa yurree taphachuun qalamee oofuun jaljeessa oofuun wallaa nama yaachisa anna yaadala. Jettugaa kanaafuyyuu adda boqqolloo akka koo nama jaljeessa sodaatame harka baasaa. Isa jaljeessa sodaatu akkanaan hin jenne. Isa kana soorata booyyee fidanii eskisuun halkan jechuudha la. Jagna Oromoon qabdu isaasin. Isa buqanii biraatti lubbuu walitti dhufa. Egaa akkasii halkanis taabii baay'ee qaba. Booyyee eeguu barbaachisa. Arayyaa eeguu barbaachisa. Kanaafuyyuu arayyaa eeguudhaaf warra sosoraatan fidanii halkan godoo kanatti tolan. Maaliifuyyaa amma xumuraatti waliin tura ilaa rabbii jedhaati ijoolleen Oromoo immoo subscribe godha maa harka keessan tutuqala wanti isinirraa hidhatu hin jiru sheerii walii godha. Mucaan tokko kanarratti qosaa tokko itti moo barbaade mucaan tokko maal jedhee gaayyaa aaru jechuudha subscribe godhamuu fidinnaan bakka kulli yeroo galu yeroo viidiyoo isaa irra galu warri qubni keessan nagaatee subscribe godha jechuudha.
Ammas warri qubni keessan nagaatee subscribe godha. Asirratti wanti isin jechuu barbaadu immoo viidiyoo kanaan dura hojjetaa turre irratti ijoolleen baay'een gandummaadha. Kan naannoo Jimmaa akkasii kan naannoo Jimmaa waan baay'eetu haasa'amaa ture isin galee nu hamma naannoo keenyaatti hamma dandeenya hamma bakka dhaqne amma viidiyoo kana hojjetaa jiru taabiinuu keessa darbee viidiyoo hojjetaa jiru ilaalaa jirra. Kana malees ijoolleen akka gandummaatti ilaaltanii jettan dhiisaa. Nu akka gandummaatti miti sichi of qofa osoo hin taane naannoo ofii qofa osoo hin taane Oromiyaa guutuun qaqqabna jechaadha. Ijoolleen immoo yaada garaa garaa qabdan viidiyoo irratti hojjetamuu barbaadan yoo yaada guddaa qabaattanii viidiyoon kana irratti hojjetamuu qaba yoo jettan bilbila keenya isiniif keenyerra kun akkuma argitan bilbila kana irratti bilbiluudhaan yaadni keenya kana wanta akkasii nuuf hojjetamuu qaba jechuudhaan telegiraamiidhaan waatsaappiidhaan iimoodhaan isinii mijeessinee jirra. Yoo beeksisa garaa garaa barbaadanis garuma sanaan beeksisa isiniif dalaguu dandeenya. Kana irratti immoo nu bakka dandeenye atu ijoolleen baay'ee marqaa arsiin argine marqaa arsiiti miti marqaa arsii ilaaluu qabdu. Viidiyoon kun akkas ilaalamas viidiyoon kun immoo akkas jaallatamas jennee yaan baay'ee jaallattaniitu baay'ee mararfattaniitu akkuma beekamu namoonni baay'eenis mararfattaniitu. Asirratti wanti isin jechuu barbaadu marqaan nu marqine sun haaluma gabaabaadhaan haaluma salphaadhaan hojjenne malee akka aadaatti nama gaafannee ammoo beeknu irraa hojjenne malee akka aadaatti nama gaafannee nama baay'ee gaafannee ta'amne hin hojjenne isaaf dhiifama nuuf godha. Aadaan kamiyyuu kabaja qaba. Gatii sanaaf kan arsiis guyyaa tokko ni ilaalla yoo Rabbi jedhee yoo nu mijaa'ee isin nu jajjabeessuu qofa. Isin nu jajjabeessuu qaba. Yaada immoo yoo qabaattan keessoodhaan nu erguu dandeessu. Koomentii jalattis nu barreessuu dandeessu isiniin jedha. Xiqqoo haasaa isinii dheeressitan jira. Dhiifama guddaa gara viidiyoo. Akkuma argitan hordoftoota fi kabajamtoota keenya baay'ee deemnee as geenye jirra amma ibidda qaqqabsiifannee qolloollee jira kunoo godhateera waliin amma xumuraatiin waliin turteennaa. Ijoolleen godoo akkasii yaadattanu dur boqqolloo eegdanii beektanu mana citaa akkasii ilaalaa mana godoo godoo akkasii ilaalaa kunuudha as bulamee majaanis majaan nyaatti miti boqqolloo majaan nyaatu majaa miti astagfirullah jaljeessa laa jaljeessi nyaatti guyyaa jaljeessatu eegama qalameeti eegamaa booyyeenis nyaata miti booyyeenis as keessa taa'amee laa namni Betul. Asraf ala ati berdilipsi ke alga kira lafta namni una kesakal. Yennoonni mas keessa nuftu. Nuftu yennoonni guyyaa qofaa diimi sabbaa mana ofiitii asitti fiddeetta gaa. Nama boqqolloo eeguuf malee abbaa mana ofiitii miti. Aduma jajjeessaa. Abbuu mana beektan jedhani. Dhuguma. Ngubasi. Baay'ee isaa gubaara addamu. Karoo buuf. Abbaan mana yeroo inni mana dhiise abbulu laa. Al tokko mana dhiiste dhufteedhaan. Daqiiqaa 20-30 bira dhuftee. Misaa fiddee fi jedhe. Misaa miti irbaata. Singaafeetti wal waamtu miti. Namni baadiyyaa egaa kallattii jiraata. Kunoodha gabareen akkas rakkatee kana keessa bulee jedhee boqqolloo isiniif ergaa. Boqqolloon hin tawaddeen jedhina akka nuuroon tawaddeen jenne laa. Iddoo maa jabaatu. Akka inni itti dhufaa bara. Lala, nan bobeessi. Lala. Akkasitti bobeessuu qabdu laa. Sini jedhee. Amma abraaroo akka fitti. Atu dur biasa rete su kuna lala. Atu dur biasa rete su an rakas. Akka sanam nambu ala. Godoon akka kana kan dhiiraate dheetanila. Amma moosan boo laaluu barbaaditan akkan itti boo laaluu dheetanila. Sini galee Istiinaa Faradaa. Faradaafi.
Hordoftoota keenya egaa isinirraa babbadaa jira, isinirraa tutturaa jirra. Maaliif viidiyoon akkasii taa'abii qaba. Yoo isin mootiveet nu jajjabeessine akka dandeenye viidiyoo akkasiitti hojjennu hin qabnu. Amma dandeessanii share ijoolleedhaaf share goggoochuu teelegiraamii himoo irratti waastaappiidhaaf share kana la yaaddoo kana baadhaa jedhaati. Nu bakka bakki nu isiniif hin nanne hin jiru fiichila. Boqqolloo dheeroo kana akka argitan gaaf tokko illee qotnee turre anneetti qotnee itti kokkotnee turre. Hadda immoo naamsa mati kun. Egaa akkuma argitan boqqolloonis gaggahaa jira. Akkuma argitan keessaa hundillee hongeeny kan ga'e keessaa ilaallee isinii cabsinee dhufna. Akkuma argitan boqqolloo sibiiltuu kan argite. Boqqolloo sibiiltuu kan argite. Ada argitanii kun akkanitti baafate. Lama harma lama qabdi. Akkuma argitan egaa ergasiidhaan boqqolloo kana keessatti fiigaa kukkuu maal jedhama? Kutuuttii mamaan jedhan taphatamaadhaan. Egaa warri beektan meemee koomentii jedhu taphadhee beekaa warri jettan. Akkuma argitan boqqolloolee caccabsannee jira. Hammadhaan ni akkaataatti waadamee akkaataatti nyaatamu. Gorora qofa hin caccabsinaa akka mucattii sanaa koomentii irratti. Gororroon coccobse erga marqaa gisee isin hojjettanii akkasitti nyaattan jette garuu ana nyaatte si Nama agarsiisa. Egaa akkuma argitanii boqqolloo babbareedduu si cabsanneerra amma waaddannee isinitti agarsiifnaa nuti fakkaatadha. Lala kisinitti bareeddu laa kichuudha. Egaa akkuma argitan hordoftoota keenya boqqolloo amma ta'e arganneerra jechuun boqqolloon inni oddeenuu dhufne kun baay'ee hundi isaa godhatee hin godhanne hamma godhateerra amma ta'e arganneerra isa isinii fudhannee dhufne meemee egaa isin nu xabbastii waatis maxbas isin nu waaddii jedhama laatini galee maaduu goggorta asima. Akkanan booddee qabnu speaking isin jenne. Warri boqqolloo dhobbeedhaan mucaa taphattan algeessaatiin shurubbee hojjetanii yaadadhaa ishee. Ergasii kana salatti lama amma dumii isin dubartoonni. Mataa dha'uu kan itti baruudhaan. Egaa akkuma argitan ilaa hordoftoota keenyaa kunoo boqqolloo amma jenne waan isinitti agarsiisuufi aarrina ulaa ragaalaa dubartii san ta'eedhaaf aarrina biraafuu diddeetti. Kunoo gaa kuttaala waannee nyaannee isinitti agarsiisna wajjiniin nyaanna jechuudha. Anas taa'ee nyaadhaa isin naa xabbastii.
Kun afarsituu dhala akkanatti hojjetatamaa gidee godoo boqqolloo keessa taa'an waaddii waaddatamuudha. Kanatti kanatti tafarfamaa. Wallahi. Beeku laa jar'iiraa beeku ani beeku malee taja. Kajeelee raan amma nyaaddu nan kajeelee. Anu as taa'ee kajeelee sinoo akkam taatu qaba. Asheetaaf shamarran biran darbamu jedhanii. Hundumatti irra deemtu. Oromoon akkasii hin jenne mola ana jedhe. Wayne kuteka Dosi di bawah itu main goleta. nambu ara angkul limbu aku mal gitan. Anani sakang gala. Gala aku mal gitan kumbaira. Kasim beri dergar tu garula. Gunja gala. Kuna mani kamba utas kata ma. Bayar dar kita ni kunjule. Dandenya sini gale dandenya amma kun bawti garana dukwar. Jab samena mangina mam. Jab sam. Ega boqqollo namni wallahi jiru garu. Bakka isaatti yeroo nyaatamu mi'a ala sini galee bakka isaatti. Hin dandeenye sini galee amma inni ba'utti eeguu hin dandeenye kun akkuma argitan nyaachuuf ani. Nguba. Wow. Minya. Kau apa tertarik? Wah, anang ko bakit hindi margar hindi. Nyaachuutti gurtanii egaa boqqolloo isa xabbasamaa irraanfachuu miti. Isas gaggaragalchaa. Akka inni nyaatu isinitti hin barbaachisu. Inni magaalaa keessatti iyyuu xabbasamee gurgurame baay'ee namatti tola miti. Inni kun immoo bakka isaatii waan ta'eef akka inni itti mi'aawu tilmaamuun nama dadhabsiisu. Bakka akkasii irra teessanii egaa boqqolloo guutuu isaa ilaalaa jaljeessa qalamee booyyee fe'atee qaba. Booyyeen galgalamti. Halkanii akkuma argitan bakka ajaa'ibaati kun ilaa. Fooqii baadiyyaa. Fooqii isa katamaarra caalalaa. Asirra teessanii egaa asirruma ta'anii laayifii dabarsuun iyyuu baay'ee isa namatti tola. Hin barre egaa laayifii isaatiin akka inni namatti tolu.
Maaliifuu boqqolloon irraaf qabne viidiyoon irraaf qabne nuuf kana fakkaata. Akka tokko kan dandeenya isheen galee nyaannee bohaartii isinis bohaarsinee viidiyoo kana fakkaatu isinii hojjennee jirra. Amma xumuraatiin waliin turtanii jedheen abdii qaba. Akka isinitti mun qabu akkam ture? Baay'ee gaariidha. Ati wal Arina biraa fuudhee. Abraaroon kulli bu'aalaa jama. Hadhamu baay'ee boye. Akkas godhee akka boqqollootti itti naannessuu barbaadeen ture garuu nan ajjanii fi ana biraa immoo aarra fuudhee ba'uu gaheetan dhiise. isiniif immoo nyaanna isiniif hin jenne amma yoona nyaannaan du'eeraan jedhamne. Jedhamti hin jennu bakka. Har'as nyaanna isiniin jedhin viidiyoo kana xumurreerra. Viidiyoon irraaf qabanneen kana fakkaata isinitti tole isin baatee isin immoo gammachiiseera. Yaaddoo keessanis ittiin baattanitti abdii qaba. Ciao ciao.